السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا وداوتوتا كينا كونوتي لالا انت لكينا وفات عدا أرجتي ينان جمتشود أنا كولالتي إنك أكتر بريدي سني تجرسيسنا مي إدو سين جرتو اللي ولمان لا إسينا نرجتو أكان فيديو بني تصل التجدي بيت التجدي دكا ميوان شين جتو جمال لا جمتشود أنكونو كاترا ممال جلسنا نقول شارتي الريبة مالي نقول شارتي يتشودا وجمان كلا لطا كوتا كونو تلالا كان جرتي انتتني دي فيديو نورا ما ترتمو كنت سيالا بلا وانا كان بلا في الدين اندبت وانا كان في الدين فيديو نورا ابدا برانكي ديستي فيديو نورا ابدا كيف فكبرانكي نبوتت ولا انيس اما فيديو نورا ابدا akabar eddu si argani warri media hordofan hundi isaaniitu abee bareeda yaa rabbi kana fakkaatti kun intalti dura ajjabattee kutte nu harkaa baqqaa jenne har'ammoo ammammoo asitti kana fakkaatti maal jettamee isin ajjabata moo kanarraa bareeddi komentii jala barreessaa yaada qabdanii kolfaanuu duutee har'a dhugaa rabbi rifaatu nu irraa hafne mee yaada si isin yaa ibsitu isin illee asumaan kottu seentamoo alumatti hafta أنا نسينا مرة نسيتها. نسيتها nseeta مدام نبغى تسول قال أوكي السلام عليكم أكم جرتوا نجا جرتوا عندي كيسان اللي أنا فيا كنت سنين أنجدا جاي يوم كن قدنيا كن باي ajaa'ib sifatte har'a yani ganama hin jiru naan jette citirraan fadhee nufe naan jette ishee jedhee dhiiseenii hojii hojjetachaa ooleen ergi silaa viidiyoo hojjenna naan jette ani maaliif viidiyoo hojjenna naan jette baay'ee amanuu dadhabee achi biraankii maan na qopheessiteetti immoo maali akkas na gootii kun jedheetan shakkaan ture garuu uffatatti hin shakkine yani waan biraati waan biraankii na gootuuf akkas ta'aa jirteen zim jedhee amma garuu galgala kana yoo viidiyoo waraabnu uffatan oksitee baaste lafa jiruuti jechuudha. Baay'een gammadee jira isiniinan jedha. Yoo isinillee akkuma koo kana ani gammade kana gammaddaniitu ta'e hiriyyaan akkas walii taatu jiraanna baay'ee gaariidha isiniinan jedha. Wal jaalladhaa jaalala waliif dhuuma tokkummaa qabaadhaa tokkummaa qabaanna hundumtuu waan mijanne hin jiru. Siniinan jedha obboloota kiyyaa galatoma waan dhaggeeffattaniif immoo. ani immoo waan an qabadhu dhabee hunda caccabsattee kaan mata godhatte kaan morma godhatte anaa quban hin qabdu ani immoo asumaaniin kanaan fudhadha wali fakkaatu gaafata kiyyaa dubbiin achi badde akkasi mee dhuguma rabbii amma gaafii si gaafadha gizeen guyyaa ani si bira deemu san hojiin hojjedhee si bira deemu uffata tokko sadii si bira deemu san shakkitee fattash neeti meeshaa koo Abada takkaayyuu. ani immoo shakkitee fattashtii har'a mana hunda diigdee daaktee argitee jennaan hin haarayichaatiin bahi mana garuu alhamdulillah ilaallee isinillee akkuma biraa bahin qajeeltanatti fakkaate maaliif ka jirru mana arabaati mana madaamiti madaamiin ka sa'aatiin maan kennitu sa'aatiin niyyaamti amma qaaxiraa maal jedhasan teennee waraabaa jirra halkan jechuudha. Innaa kunillee jechuun namoota tokko tokkotti mul'ifachuuf fakkaachuu danda'a. Dubbiin akkasii miti maaliif jennaan namni mul'ifachuu yoo barbaade footoo ka'ee FB maal kanarratti illee hoo gadhiisee TikTok waan kamirratti hoo gadhiise mul'ifachuu ni ta'a. Kun ammoo namni mana tokko keessa waliin galuu keessattuu biyya namaa kana keessatti biyya ormaa keessatti biyya keenya keessattuu walii galaa hin jirru. Biyya ormaa keessatti illee wal jibbinee wal dhiibbaa walitti hinaaffaa waan akkasii sun kan jiru jira ijoolleen kenna mana madaamii keessa iddoo garagaraa ta'anii walitti naafanii waa meeqa waliin jedhanii waa meeqa waliif sakaalan ni jiranii kanumaa fi yoo bakka geettanitti oromoon keessattuu jechuudha tokko taatanii yoo ka amalaan daffitanillee ta'e obsitanii amala keessa liqimsitanii waliif dandeettanii yoo waliin dabarsitan yani waliif gammadduu taatanii boru nama galata waliif galchu ta'uu dandeettanii kanaafi anillee akkuma kiyyaatitti fudhadhee guyyaa meeqarra dawwalee fichisiise garuu takkatu qoyimee irfachiisee ka'een kennaafi jedheeti maaliif hawwii qabdi kanaan durallee akkanatti ajajattee jechuudha biyyarraa asii biyyatti ajajattee biyyarraa immoo birrii 10,000 birrii Itoophiyaa nyaatanii dhoowwatanii uffata sin arganne qarshii isaanii sin arganne
ammallee akkas ta'inna jettee yaaddii sammuu sii keessatti jechuudha. Hamma namni gisee tokko waan tokko irratti yoo wanti hin taane si mudate yeroo kamiyyuu akkas ta'inna jedhee namni yaadu jira sammuu isaa keessatti. Kanaaf nama hin beekne si nama san beekne online man argitee amantee birrii 10,000 irra ergite uffata hojjechiisee dheeti doorsisaa ture suura nama ergee fi eegas booda immoo uffata sin erginee fi birri isiillee hin deebisnee fi ni dhoowwate. Achuma nammas isiin barbaada jennaan laalee ajajee fidee fi eega fidee booda ammoo dhoksee akkanatti fataa godhee kinoo gammachuudhaan bakka seentu wallaaltee jirti. Rabbi alaafisuu fi waan gammachuu dhiisa. Har'a abbaa nama rafuun beeku mana kana keessatti beekamaadha sun. Akkasii namni tokko ilaalliyanii uffanni bakka kamittuu namni qullaan deemu ni uffata. Garuu wanti ufiituun immoo keessaan nama dhibdi beekamaadha. Hundi keenyaa ni beekna. Wanti kan kee keessatti Oromoon aadaa ofii waan aadaa ofii bakka kamittuu jabeeffatuu qaba. Uffata ta'eefi miti. Uffanni kunillee maal akka ta'e hin beektanii hundi keessaniyyuu uffata aadaa ofii uffata Oromummaa mul'isu uffata ammoo eenyummaa kan kee mul'isu yeroo kam keessattuu waa'ee kan kee kan mul'isu jabeeffachuun kunuunfachuun uffattee ittiin mul'achuuf aadaa kan keessan nama hin beekne ittiin barsiisuuf amma uffata kana uffattee gadi baate maali kun yoo jedhanii uffanni kun aadaa kiyya biyya kiyya keessatti akkanatti uffatamaa kun jechuun aadaa kiyya jettee itti himtee hojjette isaanuu gammachuudhaan laalan dhugaa rabbi. Maalii fi aadaa jechuun bakka kam keessattuu biyya kam keessattuu aadaan beekamaadha ni jira. Nutu afaan isaanii akkaataa isaanii hin beekne malee ni qaban isaanis akkuma kennaa kana. Kennaan aadaa qabaa duudhaa qabaa yaani waan itti amanu waan ittiin irratti wal beeku aadaa irratti walii galu bakka safuu qabaa waa hedduu qaba kennaa. Kanuma ilaalchisee hunduyyuu wanti ofii garaa nyaatti waan ta'eef kanaaf isiin illee hawwitee hawwii sila qabduu fi hawwiin ishii sunillee har'a dhugoomee jira. Abbichi birri isii nyaatillee inshaallah rabbiin irraa fuudha karaa fedheenii irraa fuudha. Haqqeen namaa eessayyuu nama hin geessu kabeeku irratti garuu namni haqqee namaa nyaatu jireenya duniyaa kanarratti hagam bullaa hagam oollaa hin beeknetti har'a gachisnee rafnee boruu hin kaanaa kan hin beekne irratti namni duniyaa namaa qabeenya namaa jechuun yani isiin xaartee hojjettee fiddee nyaatu isaafuu rabbi haadhiisu jennaa maal jenna waan biraa silaayyuu innuyyuu yani sammuun isaa sirrii silan hin hojjenneef oduu nama sammuu yaadu taate qarshii isiin hojjette irraa nyaachuu miti osoo nama ishii nyaatuyyuu arge nama ishiidhaaf gargaaree ishii deeggaree isiidhaaf falmatu ilma Oromooti. Ilma Oromoo jechuun immoo Oromoo nyaate silaa kuni beekamaadha. Ufumaa wal nyaataa irra durallee namni alagaan duubarraa dhufee galtuun nutti galtee nu keessa bulaartu yookiin immoo nu keessa jiraataartu nu nyaattee kana hunda nu miidhaan jirtu Oromumatu Oromoo miidhaara. Akkasuma mucaa sunis Oromoodha. Birri 10,000 irraa nyaatee dhoowwatee jechuudha. Har'a garuu siin fayyaa qabdii ni jirti. Hojjetattee argattee kun bitattee uffattee bareeddee jirti. Birriin 10,000 baddu ishiin birrii 10,000 sanii tirfii hojjetteerti agadhaa jechuudha. Garuu barumsa isiidhaaf ta'eera. Maaliif amma booddee nama hin beekne Oromummaa isaa qofaan namni afaan Oromoo qofa haasa'e bakka kennitee fi akkasiin waan tokko hin gooneef barumsa ta'eefii jira. Hunda keenyaafuu isii bichaa oduu hin taane jechuudha. Namni keenya immoo bakkuma jirtanitti waan isin hidhamu keessaa saba keessan hin miidhina homaa gatiin irraa argamu hin jiru. Bu'aan isin saba keessan miitanii irraa argamu hin jiru. Wanni tokko wanti si fayyadu hin jiru faayidaa dhabeessa taata waan ta'eef. Garuu hoo saba keessaniif dhaabattanii akkuma tokkoffaa namni kamuyyuu namni dhugaan amantaa ofii jaalatu amantaa ofiitiif hin dhaabata. Amantaa ofiitii bakka hin saaqu jechuudha akka namni amantaa isaa hin xureessine. Akkasuma afaan ofiillee akkasuma aadaan ofiillee akkasuma eenyummaa ofiillee namni akkasii kabajata akka sammuun sirrii hojjetu jechuudha. Namni waan kamirraayyuu bilisa ta'ee ofii isaati kana hunda kiyya waan ta'e kana nan jaaladha. Amantaan kiyya musliima islaamummaa kiyya nan jaaladha. Keessa kiyyaan taanaan akkuma kiyya jaaladhu sani kanamaa kabajee aadaa kiyyas afaan kiyyas akkuma kiyya jaaladhu san kanamaallee kabajee wanni kiyya tokko na jalaa bu'ee akka hin banne eegaan barbaade. Waan namaa san immoo balleessuu irraa of qusachuu gabaabumatti jechuudha. Maaliif wanti narraa bade sun namiidha ta'ee eega beeke ishii irraa badu kunillee namiidha jedhee beekuu qaba dirqama kun. Maaliif isiinis nama anis nama. Isiinis hojjettee fidde inni sunis hojjetee argachuuf kan hojjetaa jiru. Garuu har'a hojjetee nyaataa hin jiraatu isaa hin beekamu. Akkasitti irraa nyaatee birrii 10,000 jechuudha. Baay'ee tokko aartee hedduu tokko gadda hamaa keessa seentee yani birritti gadduu odoo hin taane isiin
namni osoo afaan Oromoo dubbatu akkamiin akaadaa jettisi. Maaliif saba kiyyaa nama kiyya jennaan birri san kaastee itti ergite. Ishii bichaadhaan miti gara koo hojjechiiseef nama hedduu hojjechiise. Namarraan nama hedduuf sira hojjechiisee fuutee itti kennite. Isaaf laanyi nyaate inni nyaatus isiin hin jirti. Birri suni amma isa biratti hin jirtu. Isii bira garuu har'allee birri ni jirti. Kun uffatte ammas yoo barbaadde dachaa nama uffatuu danda'u. Kanaaf ilmaan Oromoo bakkuma jirtanii waan isin dhaamnu keessaa akka dhaamsaattis akka obbolummaatti ka barbaade ni fudhata ka barbaadu baate ni dhiisa. Maaliif jennaan wanni kun hunda keenya eenyummaa keenya ilaallata. Namni maalummaa ofii beeku nama isa cinaa jiru san ati eenyu jedhee gaafachuu hin danda'u. Maaliif jennaan ani maalummaa koo beeke ani namummaa koo yoo ofitti beeke kana cinaa jiru sun nama ta'uu beennaan ati maalidha jedhee nama san gaafachuun hin danda'amu. Maaliif innis nama anis nama waan ta'eef. Kanaaf wal kabaja bakkuma jirtanitti jaalala waliif kennaa waliin jibbinaa duniyaan gabaabduudha hanga irra ta'e hin beekamu. Har'a rafnee boru hin kaanaa hin beekamu boru kaanee hin oollaan hin beekamu duniyaan gabaabduudha waan ta'eef carraa qabdan keessatti fayyadamaati wal gammachiisaa wal qarqaaraa yoo tokko aare tokko gorsaa lolaati walii jajjabeeffadhaati wajjin jiraadhaa isiniin jedha. Dhaamsi kiyya kanuma keessattuu ijoolleen Oromoo waliin dhiibinaa bakkuma geettanitti waliin dhiibinaa wal hammadhaa malee akkasii asirraa yaada dabarfattoo jiraate itti fuuf yookaan immoo nagaatti jenna. Yaadaan dabarfadhu dhuma yeroo sila dabarfadheera. Akkas taanaan bakka nagaatti jiru.